Asham, 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 asham. Ay, asham, ay, asham, ay. Ay. Huh? Ay. وأجائب ربي هنا أكم جرتمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان دفتن أي ها ما ينقوم قبضني arra pipi Minnesota takarrafne isin tokko farratti argaa jira pippin jaallan kiyya qadur tokko rafne arra wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu baganagaan duftan jaal welcome wa alaykum salam ay ha akam jirta jaal baganagaan duftan نتيجة الحمد لله رب العالمين يا من ماتوا سياسة راجو يقول بيتا درج على أما وأنا نقول يلا مدرو إسني برئيس بيبي وابو دجام سيتي مرة أبارة سنيو جديد سوديم تيجي خلينا إبسا موتو ما نانو رمي رب الرئيس توكو أركتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان دفتن وي يا ها سوتا سي أكمل هاي دبين تيسن وقميقا بشان نمو بابت لا درون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان دفتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جال ويمني في مالك بوسا وري مينيسوتا جرو ويمني أغرغار ويمني ميديا قباتشون غاري به يو ديگرو باتيس ميديا قباتشون به very important ودوماو يو ستيم سيجله ودماغ يو ستيمه سيجله سو وانغاري دابيت ميديا غرغار أجال ورّيس جرو أو يمني باني برا دابن أو يمني خمبه خجيرة مرة خونيز بي تجارتي خونيز وبو تجارتي خنا أو يمني في دبه أكيد ميديان سبحان كبويتي ميديان سبحان كبولكي أو يمني غرغارو وامبرباچي سادا ميديا أجيچون جوش أمني جوش كون كم الدنيا كبتي خنا الدنيا تواتي ميديا أركا كبني بيكدا سيجله ميديا أجيچون هدو غاري سيجله هدو غاري دا ميديا في وان كبنجبي فچون غاري دا أما أمني هبشا خنا لالتني هنگي إسان ميديا دان أولولني دفني سجلي لساني هدو لقيم تسيجله ما عارف ميديا هدو كبنجج سيجله ميديا هدو كبوان تهيف سجلي لساني دفتة الدنيا قوتو بيرول جيسي ميديا كباچو غاري إسانو يملك ميديا يماري ميديا يمتركشو ميديا جاني تو ما كبني نتي أو يمني تو كيشا خنا أكبر شوفو بربادم بو أبان كبينيا تو كنجرو بو خبيه أوف غدي ميديا خنا أسي يوتيوب سبسكرايب بي خنين كدن نغرتي ميديان كن قلبي تكان اتفوفو انجرو أي أبان كبينيا تو كواسبا مي أبان كبينيا أورومو جتي وني أسي طول جتو تا كغيا ميديا خنا pay off الراغودا وان وغا خدني وان سيغلي الراچو فاتي بقى نغان قلبي تكان جولنا ميديا خنا هانو تجاجلتو سبا تجاجلتي إماراتنيس ميديا جيتشون سفاتا ميتي بيه ميديا جيتشون فيتو ديگري فيتو ديسي سيجله أكا أوروموتي ميديا قباتشون very important بيه
miidiyaa qabaachuun hedduu gaariidha. OMN gargaara, OMN cufamuun qabu lakke. Sigalee wannichi irra dabruu si gammachiiftii dhiistii sun waan birooti. Sigalee gaafiif dandeesse waan ta'eef miidiyaan cufamuu qabu. Soomalee tana laalame bakka dhufte mana shaayitii fi miidiyaa dhaabbatti sigalee. Bakka dhuftee qubatte soomaloonni kun miidiyaa fi mana shaayii gaddaaban. Amaarinis akkasuma. Sigalee asii rakkoo isaanii dubbachuu eegalanii jechuudha. Memma rakkoo Oromooti moo rakkoo Amaaraatu irra dafee addunyaa tanarra dhaga'an maaliif miidiyaadha jechuudha. Faayidaa miidiyaati. Faayidaa miidiyaa beekan. Mee Amaarri laali aktiivistoota isaanii akka itti jajjabeessan viidiyoo isaanii laalanii fi Facebook irratti haa ta'u, TikTok irratti, YouTube irratti haa ta'u akka isaan itti wal jajjabeessan laala. Saniifuu miidiyaa gargaaruun laatu Oromoon rakkoon isii beekta tokko hanga balleessituu biraan yaatu tokkichuma qabdu hanga balleessituu biraan yaatu sigalee. Jaalan manaa fi atiis wal mari'annee gargaaruu qabna. Amma waan OMN irra dabruu niin fedha ammaan ati hin feetu sigalee. Garuu naa fi ati jaala waan taaneef waan jaallisiin jiru dhageessee gargaaruu qabnaa jechuudha. OMN gargaarrachuu qabna. No matter what sigalee. No matter what jaalannee jibbinee OMN gargaaruu qabnaa jechuudha. Lakki OBN's miidiyaa Oromootii bar. OBN namaatu qabantii godhe malee silaa ifiifuu kana gargaaramuu qabu. OBN bar ka uummata keessa jiru. Kan uummanni asii qalamu asii dhumu boqqolloo dabarsa gaafa sun xiqqoo bakka sanitti ilaalla. OBN's suugiddarra dabarsi beektaa. Ni heddummeessi sigalee. Silaa malee miidiyaa Oromooti rakkoon hin jiru. OBN jettamu, faanaa afaan Oromoo jettamu, maarree shawuu jettamu. Waan Oromooti, waan Oromoo gargaaruun gartee waan dilas gartee rakkoo qabaatii miti. Amma eegaan hangana isiniin jee gartee gara sagantaan irra dhufee fittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu warroottan salaamtaa tanan jenne. Amantiin teessan isin hayyamne yooyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan arra akkuma beekamu waan guyya lama dura iccitii ani isinii baase amma PP lafaan dhiitu jirti break news oduu simbirtuu jettee girgiriin tahaa jirti jechuu akkuma gartan kanagaa arra guyya sargiin PP guyya lamaa fi sadii biran kuttu amma booda kam godhan sanyii. OBN itti qaceelchaniiti hoteela kaaniin OBN waa keessaa fuudhanii jaallan isaa arrabsiisanii ichi booda Shimallis Harkuu dhiisiiti tajaajiltuu Shimallisuu Harkuun taa'u jechuudha. So amma hanga oowwaa kana gartee oliin si deeman ol si fufuudhan ol si daddarbanii amma sanii jirtii PP'n biiziidha jechuudha. So har'a akkuma beekamu mata dureen kiyya sanyii Naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyadaa ajetti sigalee. Isin eenyu fayyada jettame? Duroo soonii yaada kiyyattiin seenne komantii ta'e isin ilaala. Eenyu fayyada sanyii Naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyada? Mee hanga waatiin taltan isin ilaalla. Sigalee. Eenyu fayyadamee komantii kenna? Eenyu fayyada? Waaw. Nasroo Jimmaa Abuubar Oromoo fayyada dhugaa keeti Oromoo fayyada Fandisha PP fayyada gariin PP fayyada garuu PP akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada galuun isaa sigalee Oromoo fi Woboo fayyada no matter what siifin himaa jechuudha siifin Oromoo fayyada. Akkamijjii na gaafatu amma qabsoon kar tokko deebite garuu tursa uzan sanitti seenin yaa shanyii maalii fi warra dheengadda asitti diyaaspoorratti jeneraalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu bar ummata tokko jira asitti jeneraalummaa dhiyootanii reef muufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko hadaa bakkuma barcatti jeneraalummaa telefoonaan reef tokko jira. Okay jeneraalummaa ummata hirteefsan akkam goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira. Anis gaayoo kara shanyii kanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadde yoo gaafa inni jeneraalummaa hiru.
Sigale. Akkuma beekamu sanyii naggasaa akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti kan gale obboleeyyan kiyya. Arra garuu bakka itti dhooysanii baasan. Gaafa intervuu kennu bishooftuu turee je'eetiin laayifuma tiyyatan irratti isinii hime. Ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu. Sanyiin arraa miti kan gale. Silaa namni gale tokko waraana saatiif annaawunsimentii kennaa jechuudha. Takkam jettu. Mootummaa wajji mari'achuu waan deemnu lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis annaawunsi gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha pelola. Gaafa wayyaan eekam ture. Dursa lola dhaabuutu annaawunsi ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiruutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabee jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessanii waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabuu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha. Kana tokkoon garre sigale saniifu anarraa miti kanin maqaa sanyii isinii lakkaayu. You remember? Maqaan sanyii arra jaal sanyii, boru sanyii, iftaa sigale jaal sanyii, obbo sanyii, sanyii gantu arra xumuratee. End of story. Garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi? Wallahi billahi dhibbaa dhibbatti Oromoon akka eebba qabdu arra naa galan. Oromoo fayyadama. Akkamijjii nagaafadhu. Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku sikireetii iccitii natti himamtoozoon hin taane kaniin ijaan arku duraayinsii haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan. Mufattoota warraan jee maqaatti baase kun sigale. Warri mufattoonni marrootti mufatan sigale. Arra xumura harkattee jechuudha. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgahii adda godhatti. Guruupii sanyii, guruupii marroo, guruupii daawwit, guruupii miitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamsheesse. Wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa jechuudha. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa miitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree miitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii galee. Maal abdateeti sanyii kana abdateeti jechuudha. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baati. Dhugaan teesseetuma baati. Burjaajiin Oromoo hedduu buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoorraa gama gamaan coru xumura harkatee jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhugaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu baramma hoogganootuma hoggila jaalmarroo jaal sanyii jaal gullichaa jaalmar ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko marro jaame warro sanyii jaame sanyii gullicha dheengee jaame gullicha dheengeetti dhumate
مالي في شريحة والمدقو مالي برايم مينستر إتانا برايم مينستر بريزيدنت صدر كان مالي فانقونا الدنيا رتي كسيدين هوغنا وبو مرو دريبا يغتي هوغنا وبو مرو دريبا جتي متأنسيتي دوبچو تنينتون جروبي إني رمضتي جيچو تغودين الرجرتو تانا الرجرتو تغرتين عنو الرجرتو جروبي مرو رمض إسانا كم قدن سيجله هوغنتو تخين جالسني جالمرو جالماري جرا خنا ولتك تيسوف اوفني جيچو سيجله جرا انغونو صدر كان الدبافتي جرتو ولك تيسوف اوفني ميديا بيالا خنا ميو مين دلغو چلجار اي فندام جرا سان هندار زيرو غنا وبو مارين هوغنم سيجله غنا مار وبو مار ميتكشون هوغنم خجو هنجرو جيچو وبو مرو درباتين هوغنمت اتعانان قوليچا دينكي تاي قوفة تجرتو game is over خمال قودا اورومو فايتا جيچو اورومو فايتا توبوتي از ديبينو وبون إمالا خرافين فنينو جيچا توري إمالا خرافين فني إيسا جيساني جي أمتا في مسين سني غافي اتخاسي جيچو خنودور كسني لغساتي جان أما غاغنا إنيو يسندوركا ولتقبان تنو مال فيد أرومو فيدي سيجل أرومو فيد فايدو مقفان سيلكاو جرابيكا خنابو دغنا إمالا غرافين فيني أبلو ندوركي إمالي غرافين فيني ميتركشو ندوركي ماري تركان في نرو فرته ماري الدنقودي وني جامو أرى أولمتي أرى أولمتي game is over سيميتين جرابر سنين قالون بي على أورومو فيدا الكين تبكتك واجي جرتو واجينينا جانا الكين تيني تبي علاتيس بكتك الديبتي مفتونيني جانا وبو مارين هو جنمتو ماري أورومو يدوتي وليغلا ميتركشوتا وبو والدقي فدا وانج أني غرتي أورومو خيس شكي أوفا ترانسان ندبني جتشو براكمان فارسي بولا في دي مقاخ النيفتين مفتو تجي ماس مقاخ النيف ورّا مرّو جتشا مورا ديتي بيخان سيجلي سنيفو لا شنين قالوا واحد ساعات التي تنافو إنه فيدنو تجرتي ورّا فايدة أمتها بربادو ورّا ملكي أمتها بربادو ورّا ملكي أمتها جمّتشيفتو ملكي بارتي أوزون إنتال ملكي غري أوزون إنتال ورّا غرتي سيجلي ملكي أمتها جمّتشيفتو كخيا كخيسني خنا فيدي جيجو مالف قبصون أورومو غرتي تنچ إسا خيست إسي خيست هاي إسي خرقراتوري سيجلي خان غرتي قبو لله چاتورن أما غرتي ورّي غارتي هفي نما قبت لاتون قب دياسبوران أسي أدنما غورو نما سببي فتي أدنما غورون قبو جيجو خنابو دا دياسبوران مسين سشنيي تاتن بورسا خيسن قبت دا غرفين فيني تيكو بوده هداني دا غورمتني سلاوني بيتني أشيكا أبوتو أجرا سغليني سنيتا يادنا فري جال مارو جيتين أنا سغلي سنيتا سيغل تيكو بوده وغي خيسو ممان تنيفي غرتي ما ديچسني خنتيكو قبناي بوده هدا غورمتا وانته أشيكا أبوتو نجرا دو وريا باري أورومو تانان شيطان أورومو تيفو أورومو ديسي شيطان أورومو تيفو أنا سغليتا سيغل نعم نيتا سنيفو شيك أبو تاني جروات بورسا خيس ولي كبرداتي سيجلي ني أركي تنغابي سني تاي جنة الدم سيدرو غوبني سيدرو غري وانتي سغبا سوف مالي جلي بنين سا تاي سيجلي برم انتقالتي تو مچرغو دودا درستي چخنا اسبوتي بيتا لب وجيتو مچاندرو لافتي خوفي تناغا وني نفوتي جتين سيل تنا برباده نفوتي ميجت سو تنا برباده ديمتام اي دغاتي كو امامتا سن غولي وانتي غولي چدينغي سي كوبيسي
إمامة في مريض يمسن يا ربي هي كمين تاخي جيران لال نمني بي بتركخن أدى بي بتركخن نتو دو ترزيجر لال سبخي برس سلبتا بي برس سلبتا ها سيناتي اللي بدا never ever بي جيتشون بارتي غلطة قبدومي بارتي وسخة قشاشة أنا أقولم تصير أنسي بيتي قاف أم مدرو أنسيت إيجيتوري والله يو خرار كتي مالين جي فيديو تيجي تمدرو دبرت يو خرار كتي أكادا تبي على باتي سيناتي تي فتو تنرت هجر ملي يلي ها بي تنقليني أبو لينش أولو تافان لينش أنو رموخا بيجي على خنا أولية السياسية خنا ربنيجو خبينين سخنا قلي الرئيس جيران حيوني سيدرواسي قرصة سينتو تايي دندايا كسيت سندورة دابتي أبداً جئي بارتي تناجيش هالكني قويا ماتي إسر خبآ به دقل خيسا خبآ دي موتر بنينسي خنا كم قل نميتي بنينسي ورابيسي إفمالي نمان بيني خن إسر خوتي إلمان إسا كم قل واني سندورا قرصة إسنين تو قبرين رياتي إساني إسنين قرصتو سيال قبرين رياتي إساني إسنين قرصتو لما مقرصة خغافة جاورون دي آنغو نميتش خنا دبرسون قبدو جي أسي لوليك يامان تاتي نتي أبوليجني أبوليسي وانا كنا درون أبتو جي نميتش خنا صدركاتنا تولفيتي كأورمو إراتس قبيسي أكا أورمون قرطوكم بنينسا ويانين جارتي خنا أجي فتو خقود جاور ماما دي في لما مقرس أسونا الرئيسي جرى سيقال بيجدك إيه ماتي سادو بسوني دندا بنينسا خنا نياتا أنا دورين سوي واد أنا الرلة خبجان سيقابا أكنا متوقت وانسي فكاتو قوتي وانسي ملتا قوتي سيقال وانسي ملتا قوتي خبجا قدون سيقابا نكا بنفنين سرت أولوليف ونين أركد سرت أولولو دبيف ونين دب تكنجرتو أن سبق سغلي سبق خنائجي سغلي أن سغلي سغلي بارتي تي سيمتي سغلي نم توقي تي سيمتي سنيفو سبخيا في سغلي تهول جروان تي أتي سكي واني أتي قوتي هدو سميدوتي مي مال رتي بيبر ولي قلتي مي وربو سنتها في خانق آني سيغا واني ست دامت سيغل إيه وانتي بقى خرانا جاتين قبساوني دندام جتي قلتي أتلين شولو الرئيس ياسا بيتامي قلتي أتلين شولو الرئيس ياسا بيتا قلتي ميغا غافي أرومو تم مخو ترتيف تن إلترا خيس ترتيف تم بسونو خيسا بقاتي بقا ترتيف دي بيت تخنق سيوجي قلني متي أمتا مقاوة بوتي هداجر واباسا ليغا نما ميقام مقا خيتين هداجر شوا خيسا سلالي فكرانا بنمو أمتا سلالي خغرتي أمتا ميقاف الدنيا نراجو فمتيف نغينيها أبو سيقل أورومون غرتي مقا شانيتين قدر فما جرتو نغينيها أبو فيقل سيقل إيرتي تسرى هواسا سياسة هبتو تسرى خرانا قيت تعملتو بتي ورقيسا فانا إيسي جرانا
سيقل أي سيجرا إن قدان سوي واد بليزو بيجالات أنا خوتو يو بيبي ترك خنّجو ديفتي مرون سرور أورومون سوجد أبتا سينان تيتلين سيف جرتي سيقل بنيسا خنا ترك خنّتي سينا تيتي في وهون دخي إفجلان بليسني جئتين سخر الديتور سيقل بنيسي أتتديم تخون ويا أفاني نورومو سيقل وان إني تياتو خيسا ديتي أركو تيس بودا نما هندد دولتي ملاتا شيك أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررقت سيدا دابا في واتنجين ni eeyita waan isi weewaju nuti bar oysa injirruba nama gariitu beeyta hoggi waa hatu deemu yoo harkirraa murame jee oyfata ani fudhadde ati fudhaddu siinja xeeti saa muram nuti harki keenya muramnaan bar oromoo jennee harka dooluu dura qabne irraa maayyinuu dura qabee sigal jaawar kuchiise jaawarii kuti taayyee kuti lammaa kuti hangaasaa kuti sheeka abbutaa kuti ما نالك هي مي وسخهم ما بارتي تنا نما دروان أبي عمل لفر شر يفهمك أبجي وياني وجه الكني وياه دقي سيقول أوكي قد أتريتو الرخ بجاك بامي بارتي تنا برد مي وسخهم مسيلال مي ويانو ما في سيجرا قرم مالال وياني بر نما غافر كويس وجهك أبساي تاغاي جتيني تاغاي سيقول مالف ما أنا كابسو بيتي ديرا دبيسني غوتم فين أتي غوتا دوغان غوتم ما تيارا بيبي قلت جيسر رانكو غوتا ديرا لوليلو الشيسو تريجي غرو دام سخوتي دبيسني قشاشني وسيني أنتون يلا بلغا بيرا جلاباتين بين غوتا كخيتي خنان جالت غوتا قلتي دينجي غوتا برو أرد بيسنو كنا كم قد بيكم سسا دنديتي سا تغيتي سا سينا إسا إسلي وجين دلغا سبا خناف جي إسا اتغالي أراني دوئني جراساني بيتا هوجي قبوا هتشو في مراتي كله هنغنا قفا مراتي جانا كدبر مسلمة إجتنا قفا ملتا جانا سيالي مالف دبيسني قوتن فين مي وياني لالي وياني إيرابر وانت دورة تيسي سرتي ساني اللوبتو تكني أجيفتي سيالي تون دبيسا دبيسني غرتي غوتم فدو انجالتو سيناتا يودن دي سخرا غرتي بيا الاخنا بافدو جي شيكا ابوتا سي ويواتو تريج يقول نميچا غافا وياني هركا خنته سن راي ميغا مكان ساينو خبورنا خيس هركا خنته سن ورانا وبو قبتي يقول مي نميچا سن اكت وياني تجاجلتي قبسيفتلالي أكما إتي وياني ورانا سلي قبتي يسلي قبسيفتي ورانا سلي منيرتي في إتي قبسيفتي لال مالف قوت هني بيتي لتشو بخرا thank you ليرا لتشو بخرا أكتي سين قبسيفتي لال مي أكما بيبي نتي قلتش إنجي يسين قوتلال قلتش مكة يسين قوتلال لتشو بخرا سنبيخي تكردكي سيقل قلتش بيخي أرومو جيت دكي سيقل أكما يسين قوتلال سنجي يوغا بالغي زين غنده خيسريتون ستجاجل تبيغا يو أتمتا خيتي تجاجل أركت ورسي وجين بوسنو ترسنو كمتا جولين سن ورانا ميقا في الديرفتي ورانا خوما ميقا بعد التيرفتي
Mee dhibballee haa ta'u shantamillee haa ta'u shantamman san hujii itti qopheessitee jirtaati. Sigal shantamman sanitti hujii sii qopheessanii jiran waliigaltee tana isin nama dhiiga wal jiisuu ture. Nama qabeenya walirraa uummatarraa saamuu ture. Nama gartee sababa keessanii namni haga irratti torchi ta'uu jira. Hanga irratti laamshee wiilcheeriin deemu jira. Gaafii uummata saniitiif hoo maaltu dhufe? Gaafii uummata saniitiif maaltu argame? Torbaan dhufu kana laallaga. Qabadhaa viidiyoo tiyyata nama. Torbaan dhufu kana waliigaltee teessan jijjiirama Oromiyaa keessan dhufu. Sigala. Nageenyii fi tasgabbiin Oromiyaa keessa buutu. Sigala. Gaafiin Oromoo ta deebitu. Oromoon qaallicha bineensa kanarra bineensa rabbi qabsoo harka buuse kanarra akka nagaya harkattu. Sigala. Tana eenyaa jechuudha. Ati mootummaa tana nu banne. Bar nama waliin beekne wajji qabsaa'u jira arraarraan isiniin jechuu jira jecha kana. Oromoon bar PP nu banne bar. Oromoon PP bar hin beektu. Sigala. PP jechuun wangeela nam tokkooti. Wangeela abiyyiiti. Yoo abiyyi waaqeeffan, yoo abiyyi albahe, yoo abiyyi fincaan, yoo abiyyi udaan hunda aamiin jettee yoo hin fudhanne ichi keessi jiraachuu hin dandeessu. Ati sammuun tee doktoreetiin ati fudhachaa turte doktoreetii ABO'ti. ABO'n biyya baakeetirratti mataa ol qabattee eenyuyyuu hiree kee mureesii murteessu ummata Oromootiin ala jettee si barsiifti sammuun ABO'n akkasi nama jaartii bar. ABO'n hin beeku. Akkasi jaaramtee dhuftee yoo nu gusticha waan inni qicu hunda nin taqabbala jette. Durumaanuu harre malee waa ABO'n miti. Wannummaan itti ABO fi inni afaan walii wallaalanii ta'u jiran maal? Sigala. Ta maal? Tanaa jechuudha. Sigala. Saniifuu meesii nagamma. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jettee galteen. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama eegette qabsaa'ii nu garsiisi gaafa akka dhiiratti. Mee dhiiguma battee urgee isaa baasi. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Dhugaa Oromoo rabbii baasaa dhiisii. Dhugaa Oromoo si dhiisii dhiirti sirraatuu baasuu dadhabde. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Eenyu akka isa jeese. Sigala. Eenyu akka gartee yakka akkasiirra raawwate. Mee dhuguma battee urgee isaa tana baasi. Waliigalteen teessan tun dhuguma battee urgee isaa tana baaftu. Afaan Oromoo caffeen Oromiyaa alaabaa haanu lallabduun tuwwaan guddaa unumaatu. Alaabaa Oromoo tan Oromoon feetu tana hayyoonni meeqa dhiiga durirraa eegalee itti kafalu jiru tan gartee Oromiyaa keessaa akkana haa godhattu tun gaafii birooti jechuudha. Tana qaallichi harkaa'uun fedhu jechuudha. Eegalee. Wangeela abba itti gaafatama wangeeltichaa harkaa'uun fedhu jechuudha. Tana tun humna si oliiti tanaan sirrakke. Mee ati hoomorkii xiqqoo takkaan seen mee dhiiguma battee urgee isaa irraa eegali warroottan sababa keessaniin hidhaa jiru hundaa'u taayyee dandayaa bar maqaa keessaniin hidhaa jira bar beeyta akka akkasii araara didanii wobo wajji araara didanii hadide mootummaan an hojjechuufi jiru kanaa jeeti taayyeen dubbannaan hidhaa jiraan. Taayyee dandaa irraa eegalamee poolitikaaliinis warri gartee poolitikaal pireezidanii jiran hundinuu riliis ta'uu qabanii jechuudha. Gadhiifamuu qabanii jechuudha. Nageenyi bu'ee mire. ABO wajji nagaa buuftanii mire. Wal hubannoo irra geessanii mire. Marii addaa jechuuf mariin barbaannu nagaa buusaa nagaan barbaannu jettanii hiitanii warra maqaa nagayaatiin hidhame san hunda gadhiisaa jingam. Warra maqaa nagayaa osoon nagaa lallabuu lubbuun isaa kutte san hundaa'u sigale gumaa baasaa jingam. Batteerraa eegali. Sigale batteerraa eegaliiti. Hanga taayyee danda'aatiin baatutti hidhaanuu yaasiga.
Taayyeen bar osoon isinii lolu osoon isinii mormu sigale aabaa wajji khamariyachuu dide aabaa on hayyameeti mootummaan nan keessa hojjedhu mootummaan an isaa jecha gabra tahee Oromoo biratti illee akkas tahee hojjedhuuf tun marii nagaya buusuu didee gandaan gartee sigale gandaan gartee irraa bakka bu'e saniin dhaqee dubbisuu dadhabee saniifuu nageenyi bu'uu qaba je'eeti hanganumaa fedhame akkamiin nagaa buusi jetta nugusni dhiiga malee hin jiraatu dhiiga eenyuu dhuga yoo nageenyi bu'e ja'anii fuudhanii hidhanii jechuudha. Okay gaa du'aatiinis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Wal ukkaamsaanis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Sigale nageenyi bu'eem warri nagaa lallabaa turan ka hidhaa bu'anis hiikamuu qaban. Ani duraaniin isinii hime wayywaadhe mootummaan sadii jira addunyaa tanarra. Tokko mootummaa dimokiraasiin ummataan filamee kursi dhufe. Ha ummataan kaafamu ha ummataan buufamu. Lama dikteetara dhugaa akka Mallas Zeenaaw san cabsee baysee daangaa isaa kabachiisee ollaa isaa hunda if kabachiisee ummata isaatiif nagaya buusee akka dhiiratti ka jiraachisu. Lama sadaffaa mootummaa waliin bu'insaan jiraatu. Mootummaa jaarsaa jaartii wal lolchiisee mana darsa mana keessaa hunda saammatu. Akkasii jira addunyaa san keessaa piipii mootummaa waliin bu'insaan jiraatu hojii arra duraan isinii osoo turba baatii takka Oromiyaa keessa nageenyi bu'e hafuurri piipii guyyas qaxjeeti bineensi mujrimni guddaan kun awwaalame Oromoon nagaya baatii jechuudha nagaya buusuu hin fedhu osoo isinii marroo hundi wal mari'attanii bakka an barbaannu gaafii isin qabnu jettanii galtanii wallaahi Abao biroo jaara. Malee Oromiyaa keessatti nagaya waan jedhamu. Inni amma Oromoon maal jirti? Oromoon nagaya nuu gurgurii jechuun jirti. Nagaya meeqaan sirraa binnaa jechuun jirti. Gaafilee bu'uuraa tan qabsu qeeroo fi qarree hanga gartee durirraa bara 150 eegalee hanga qeeroo fi qarreen xumura qabsoon harkatutti gaafilee bu'uuraalee san hunda Oromoon dhiifteeti baramma nagayuma qofa nuu buusii jechuun jirti. Nagayuma qofa kadhachuu jirti. Sigale inni kana barbaadaa jechuudha. Ummata biizii godhu ifi paarkii keessa deemeeti gartee sigale ifi paarkii keessa deemeeti beera gurguddaa walii qabate kana wajji tanaa wajji footoo kaan harka qabeeti kana godha sigale isinii injifate je akkas godhu sani jiraa inni tan idduu ta'e bashannaa finfinnuma qofa keessa deemee bashannaa jechuudha. Sigala saniifuu kun mootummaa waliin bu'insaan jiraatu waliin bu'insi jireenya isaati waliin bu'insi kaayyoo isaati waliin bu'insi gartee manifestoo isarra jiraa jechuudha. Manifestoo isarra jira waliin bu'insa waan jedhamu dhabuun danda'u inni dhabuun danda'u yoo waliin bu'insi dhaabbate bar aangoon isaa dhaabbatteen siin jechuu jira. Hoggiin makka maramee taa'ee mee fidaa wajji haasofna maarree bar ijoollumatti xiqqoo godhee uummata gaafii siyaasaa qabu mee fidaa mee maarroota osoo fidanii usirraan fuudhuun siin jedhe. Nuti isa beeknaa bar warra isa beekuutu bar sii himu jira. Bakka nagaya barbaannaa jee osoo woboon dhufee okkee nagaya barbaannaa jee sirraan fudhatu deemaa nagaya maaltu jira mi dafaa muka jechaa jira. Sigale maaliif abbaan waliin bu'insaa guddaan isaa jechuudha. Guddaan isa. Sigale mee osoo naannoo Amaaraa keessatti nagaya buusuu barbaade piipii san duraa kaaseetuma isin aangoo qabadhaa jaan dhumatti hangasuma jechuun jirti yeroo wanti ummata Amaararraa du'aatiin dhaabbattee jechuudha. Nagayaan barbaadu nagaya gartee mootummaa waliin bu'insaan jiraachuu hanga bulchuu barbaadu kanarraa nagaya barbaaduudhaaf
كلاش لفا خيسي دور قلت سيالي أما أنهم سيوتي أما جالني قمدا سنين دفتيتي صهايدان تو قتكا نمجسم تجي قباسا مرو سنين نمني جاء مغالي جرا خنابو دا إني ريبا خيسا بسنا خيسا جراتو غارو أدي وبون أبا وبون سيقالين موتوما نكا إني قيفا ما توري خنا درو نويبسو نزاني عادة ما يتتو متمرو تيسي سينان تي أنغان متمرو سينان تي هنغان متمرو تيجي غارو غلطي مي إيغا غلطي غا جيجيرا مدفوس نلالاي دولا بيتا دا كم فارساني جنگل فارسان جن akka salaalee irraa duuti dhaabbattu akka gujii irraa duuti dhaabbattu akka arsii keessaa duuti dhaabbattu shirka waan kalee ta'e quba qabdanii akka gartee wallagga irraa duuti dhaabbattu akka karaan fichee banamu oromoon mana barnootaa bantee aabaa wajji mari'atanii galchanii miya sigal aabaa wajji mari'atanii marii marabbaa oromoo barbaachisa jedhanii aabaa galchanii akka isaan jedhanitti hayyeega gana daandii misooma daandii nagaya daandii tokkummaa daandii injifannoo qabaachuu qabna jechuudha amma xiqqoo booda torbaan tokko booda shanee tarkaanfii abaluurra fudhate shanee mana barnootaa gubee shanee bulchaa abaluu ajjeese sigale shanee maarree tahe shanee miitirkishoo tahe waan juu dhaga'uun barbaannu gaa kanaa booda sigale dhaguun barbaannu gaa galchitanii kana ibsa bujjirtanii ummata oromootiif wanni dhaamu amma qabsoon oromoo fuula tokko qabatte baga gammanne baga gammadde keessattuu hayyoonni keenya duraan biyya alaa tanatti gartee guruupiin sanyii kophaa isinitti jabaafti tamarroo kophaa isinitti jabaafti tadaawwiti bisaa kophaa isinitti jabaafti amma tadaawwiti fi tamarroo nagaya surrakkuun qabu duraanuu sanyii guruupiin isaa facaatee jirti jechuudha kanaa booda namni ija isinif baasu hin jiru woboo wajjii teessanii mari'attanii biitii takka siyaasaan gaggeeffamu waraana jechuun ergamtuu warra siyaasaati sigale siyaasaa qaceelfattanii ilaaf ilaameen mari'attanii dubbiin amma faana godhachaa jirti bara du'aayin salaalee bahanii ummanni rabbi kadhate rabbiin dhagaa jira bara sigale yoo shawaa keessatti fudhate warri sanyii kun maal jaa bar nuutu tarkaanfii fudhatee jeete asii girgirii ummata kaasii gale amma kanaa booda kun hin jiruun siin jiru jaalle abdiisa kamarroo dirribaatiin hoogganamu isa qofaatu shawaa keessa sosso'aa jechuudha geemi soobar taphni dhumatee jechuudha saniifuu amma even addunyaalleen amma nama gartee wajjin haasuytu beekti jechuudha nama wajjin haasuytu beekti jechuudha saniifuu qabsoo kana roga qabsiisuu bifatti godhuun yeroon isaa ammaa jechuudha yeroon isaa dur caala ammaa jechuudha ka'uu qabdanii jechuudha waan takka as baasanii reefa du'e kana awwaalcha isaa akka xumura harkatu godhuun hayyoota oromootii fi keessaa fi alarra jirti jechuudha arra oromoon humna qabaatteeti siyaasaan biraa waan darratteef mooraan isaa waan keessoo gartee bineensi kun keessa gogaa oromoo uffatee waan keessa lixee sigale mooraa oromoo keessatti ajaasaa baneef ajaasaniif namni funyaan qabatee wal baqachaa jira jechuudha ajaan sun amma qulqullaawaa jirti sigale qulqullaawaa jirti jechuudha saniifuu hayyoonni oromoo if qopheessuun dirqama jechuudha jaalattee jibbite kanaabuu dagartee jimarra teessee marroo arrabsuun farshurra teessee marroo arrabsuun biyya alaa tana dhaabbachuu qaba jechuudha warri akkasii ergamtoota PP ta'uu ummanni oromoo irra gahuu qaba jechuudha biyya alaati warri biyya keessaa
Abaa'oo galchitanii hayyeegaa manni barnootaa nuu banamuu qaba. Karaan nuu banamuu qaba. Gibirri gidiraa gartee waraanaa jecha samiin humna hiixan kun nurraa gad deebi'uu qaba. Manni gibiraan gidirfamaa dhiiga boohaa jira. Dhiiga boohaa jira bara Oromoo. Sigale. Kana hunda inni maaliif godha baay'ata addunyaan dhorkattee waan jirtuuf jecha gartee baay'ata baasee milisha jettamu. Gaachana sirnaa jettamu. Buusii jettamu. Tagoo buusii gobsa gonafa. Si kana jettamu. Kana walit diriirseeti gartee ummata zarafu jira jechuudha. Maaliif nageenya dhabame kana keessa inni ummata sirri zarafu jira jechuudha. Mana namaa diigu, mana miskiinaa diigu. Ummata gartee shoorarkeessuun terrorize godhuudhaan ummanni waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha. Saniifuu kana hundaaf eega abaa'oo wajji mari'atte, eega abaa'oo galchite, eega hooggantoota abaa'oo galchite nagee harkachuu qabnaa jettanii gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Akkanumatti hin jiru. Hayni ummata salaalee keessa qalamee bahuu qaba jechuudha. Isaan amma ajandaa san jijjiiru yaan. Ajandaa gibiraa jijjiiramu hin jijjiir. An amma dura isiniin himne ajandaa gibiraa jijjiiru yaani jee. Suuta jedha. Ajandaa gibiraa jijjiiru yaani jee amma dura isiniin himne. Sigale. Ajandaa gibiraa jijjiiramu hin jijjiir. Ummanni keessaan dhufee yaa sheekka abbutaa rakkoo nurraan furamne. Qaallichi kumaati jettee ajandaa jijjiire. Oromoon gartee Oromoon qubanu dhabeeti gartee ka'ee ajanduma ceewu jala ceewu jira. Nuti furmaatan harkanne mee akkam taanaa jira. Inni ajandaa jijjiiruuf kana hunda godha. Gurbaa amma dura gartee dhaabni inni dhaaba kanaa hoogganaa bara dhaaba abaa'oo kanaa hoogganaa galee jiraa jeen marroon gabbee nutti hime. Gurbaa galee wanni dhooysanii isaan ittiin naggaduu barbaadaniif ajandaa kanaan eeggachuu jiranii jechuudha. So Oromoon ajandaan dhumaatii, ajandaan buqqaatii, ajandaan gudeedamuu, kagartee manni barnootaa sigalee 5,500 fi meeqaa kun cufame jettee imbaasiin Ameerikaa hundi ibsa baasu kana hunda ajandaa kanaan jijjiiru yaani jechuudha. Isaan amma gana ummanni gartee gaafii nukkaasaa kunoo abaa'oo wajji mari'anne, kunoo abaa'oo galchine, kunoo miixirqishoo galchine waggaa meeqa kanaanii olola uffachuu barbaadanii jechuudha. So kana ummanni Oromoo itti dhiisa. Itti dhiisuun qabu jechuudha sabni keenya dura dammaquu qaba. Itti aansuudhaan warri abaa'oon bosonatti haftee ta'a shawaa keessa sosootu sochii isin gootanii murteessaa jechuudha. Yoo egaa sanyiin gale jan shawaa keessaa lolli qabbanaa'ee namni nagee harkatee wanta ta'e haala wasaalan dhugumaan inni biyya girgireessaa ture jechuudha. Sochii isin ganaa fuuldura godhuu teessanii murteessaa jechuudha. Isinis gana gaafiin imalli karaa Finfinnee isinitti ka'uu shakkiin qabu jechuudha. Sheekka abbutaa hundarra. Miseensa keessan ta'uu baadduus, deeggaraa keessan ta'uu baadduus akka uummata Oromootti uummatanii lollaaf jettan san keessaa sheekka abbutaa nama tokko jechuudha. Sigalee gaafii isinii kaasuu waan hafan qabne jechuudha. Waan hafan qabne jechuudha. Imalli gara Finfinnee isa ga'e duraan sanyii nu dhorkeettanii dhuguma dubbiin dhuguma. Sobbooma dhugaati. Lillaahuma dhugaati. So amma inni isinirraa futeemi dirreen tana dirri kanaa jette. Jarri sigalee amma gaa eenyuuf kagate isin dhorku waliin eenyaa jechuudha. Saniifuu ummanni Oromoo gabaabdutti walii qabatti wanni isin shawwadamuu qabne
burjaajii PP'n ooftuun hin shawwadamin yaa sababa. Waa takka na dhageeffadhu. Paartiin tun paartii tiyyaan sirriitti hin beeku. Wallaahi bildiqinnaa sirriitti hin beeku. Aangoo isii malee waan sabummaa jedhamu haga takka sabboonummaa wanni jedhamu waan kana keessa hin jiru. Warra sabboonummaa qabu, warra sabummaan itti dhagayamu, warra daangaan Oromiyaa maa sarbamaju, warra Amaarri Oromoo dhufee maa miidhaju hunda if keessaa miicee micciirtee baastee jirti piippi. Warra maaltu naan gahe antiyyaa nyaadhee ilmaan kiyya guddifannaan dhimma isaaniiti juu qofa qaallicha aangorra gurgurate. Tana fakkeenya warra Amaara laali. Amaara pirezidaantii meeqaatu irraa jijjiirame. Pirezidaantonni Amaarri dhumuun qabu warra juutu jijjiiramaa beekadhu. Sigale. Amma harreen booyyeen armaga kaate kun irran kaayyanne. Nyaatee, dhugee, gabbatee, uffatee deeme inni irran kaayyanne. Haadha isaa yoo biratti qaallichi kun gurra irran kaanne. Ablee dhiyeessaaf malee haadha tiyyaanaa dhiisin juuni. Warra akkasii qofa walitti hambifte. Mee biyyuma hundarra amma fakkeenya Harargumarraa fudhadhu. Gaafa Harargeen akkasi boochu. Gaafa Harargeen akkasitti iyyitu wadallootiin isa jala yaatu takka wayi dubbatte. Kan uummanni Oromoo akkasi buqqa'ee, kan Harargeen akkasi buqqaate, kan Harargeen akkasitti iyyitu. Wadallootiin isa jala yaatu wayi takka dubbatte. Hin dubbanne jechuudha. Ashkara. Mee Arsii laali. Harreen wadalli Arsii keessaa inni guurate tokko ni dubbata amma du'aatii shirka taate. Buqqaatii uummanni Arsii buqqa'u jiru. Gubatinsa gartee uummanni Arsii qabeenya Arsii barbadaa'u jiru. Wadallootiin tun tamanzaraaf irra guurtee yaatu tun ni dubbatti takka. Ashkaraa jechuudha. Hin dubbattu. Maal nu dhibe dhukkee irraa kaasi warra jiru. Wallagga dhaqi. Uummata beekumsaan addunyaarraa tokkoffaa ta'ee jiru. Itoophiyaa dhiisi, Afrikaa dhiisi. Mee dhaabbatuma addunyaa tanaa kan namni wallaggaa keessan hojjenne naa himu. Uummata akkasii beekame san, uummata akkasii baratu san barumsarraa cufanii, barumsarraa dhufu. Wadallootii harreen wallagga keessaa ol yaatee namicha kana tajaajiltu takka ni dubbatti. Hin dubbattu dhimma isaaniiti. Shawaa fudhadhu. Shawaa fudhadhu. Ijoollee Salaalee hayyoota torbaniin isinii lakkaa'isan. Malee dilli isa jala jirtu kun harroonni kun ni dubbatan hin dubbatu jechuudha. Harroota akkanaa kana barbaadu. Naannoo hunda keessaa harree wadala ashkara akka gaarii waa fuudhuu danda'u barbaada. Bilisummaa Biraanuu keessaan naga bilisummaa Biraanuu namoonni hedduun na gaafatanii. Dooktar Bilisummaa Biraanuutiin jaami bilisummaa Leenjisoo. Biraanuu Leenjisoo sorry. Biraanuu Leenjisoo Dooktar Biraanuu Leenjisoo. Maaliifin keessa nagani beeytanii? Amma hannaan afaan qabsiisaniiti cal godhaniiti siigalee mana galchanii taa'u jira. Amma dheengadda fuudhanii Salaalee geessanii jechuudha. Laaqana biteetii fi awwaloo abdi Salaalee geessee jechuudha. Sadarkaa inni irra jiru waan keessa quba qabnuufi keessa naynee jechuudha siigalee. Nama karaa Salaalee irraa dhufu hayyoota karaa Salaalee irraa dhufu siigalee. Komaandarticha buraayyuutti ijjeesan san akkatti ijjeesan isinii himee. Komaandartichi sun ABO'n wantitti godhachuuf deemti. Ambootti gaafa walgahii godhatte ni yaadattani. Dhoorkii jeeti abiyyitti dawwale. Hay qaama seera qabeessa seeraan biyya tana galchitanii maaliif hin dhoorkaa jeenan? Heera kamiin hin dhoorkaa jeen? Qaalii nugustichaa diddaa janii cici godhanii jechuudha. Lal namni Salaalee kun hanga haqarra duulaalime. Sigale. Bar Itoophiyaa ka godhe Salaalee beeyta akkasii. Sigale. Harreechi keessaa dhabeeti namni qoftii waan ichi keessa jirtuuf hayyoota sii guutuu hidhaan deemu. Beeyta akkasii. Harreechi keessaa dhabe. Wadala fe'atee deemu. Ashkara. Biyya san keessaa dhabeeti guutuu uummataa fuudhee hidhaan deemu. Hawaasa tokko bar dhabamsiisuudhaaf hayyuu isaa irraa fuunaan amma warri aanan beeytan ni beeytan.
aanan mataa irraa nyaadhaa pusiin jedhanii bara akka loon jalaa fidanitti bar fuudhanii sittiin kennanii bar boo mataa irraa nyaadhaa maaliif hin itituu jechuudha mataa irraa gachanii boodarra siigicha mataa san irraa fuunaan ummata guutuu kun amma akkam godhu jira salaalee guutuu iyyisiisutti hin jiru maaliif warra akhee warra gartee kallattii qabsiisu kana duraa fuunaan ummanni kallattii eenyu qabsiisaa jechuudha ummata jechuun galaana kana gartee siitu khara kana akkatti oofaami galaana dura hayyuu jechuun akkasitti gartee karaa saraaraa fi ummanni akkasitti waan hayyuun godhe kana keessa deema hayyuu karaa saraaru kana irraa fuunaan ummanni faayidaan qabu jechuudha taa'eetu mana gahee kadhachuu jira jechuudha amma silaa taayyeen tokkicha osoo ala jiraatee kallattii akkam qabsiisa harreen salaalee qofa keessaa dhabee jechuudha jechuudha kara hundarraa harree walii qabateeti Oromiyaa tana guutuu keessa bulchuu jira jechuudha saniifu ummanni Oromoo harreen du'uu miti harree gartee nama hiyyaachi jireettee wallaahi wanni jira harre namni kee tokko kachi jiru namni kee kan duuti tee dhimma achi bahanii du'aatii Oromoo maarree Oromoo farsoo quufanii oggii jantana waan Oromoo yaadan sittiin fakkaatin lal nama sabboonummaan xiqqees takka keessa jirtu akka inni itti jibbu akka inni itti firraa fageessu akka inni itti arkaa nama sanii jibbu ana caalaan beektu an sirritti hin beeku waan qaallachuu kun ta'e amma wanni Oromoo jaaniif si jaalataniiti hiree arkanne tan maarree arkan inni nu deen khaleessa siimee jira nuti saba tokko kan bakka buunu hin qabnu siin jedhu nuti Itoophiyaadhaa siin jedhu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti na dhageeffadhu paartiin abbaan qabni biyya san hoogganuu hin dandeessu siifin hima paartiin ifin ta'in hoogganaan ifin hin boonin hoogganaan ummata isaatiin hin boonin hoogganaan baraan ummata akkasiitii jeeqoman dhawatiin tokko qabe sigalee biyya san hooggane hin jiru qabadhu tana Tigreen akka Tigree taatee boontee dhuftee dhiittee wanni hangisun sabni hangisun biyya san bulchitee jechuudha. Amaara dhiisii uga sigalee paartiin abbaan qabne biyya san hoogganuu inuma hin dandeessu. Nuti yaadatti amannaa nuti maarreetti amannaa wanni jaamu jirtu. Bakka irraa haate tuffannaa sigalee wallaahi. Paartiin tun paartii takka qulqullooyitee paartii Oromoo ta'uu qabdi. Takka qulqullooyitee paartii Amaaraa ta'uu qabdi. Hanga abbaan arkanne biitti sun hoogganuu hin dandeessu. Ammaasiin namni tokko karaarra dhufee bakka irraa ka'e jalqaba isaa tuffannaa. Ummata gartee qabsoo isaatiif jijjiirama isaatiif gatii kafalee beezii isaa iddoo irraa ka'e tuffannaan hoogganaan tokko bakka biyya san keessatti fudhatamuu qabu. Wanni abiyyitti tuffatan, wanni abiyyitti tufame, wanni sirni abiyyi Afrikaa gaafa Afrikaa hunda hoogganuu dadhabee barboo namicha kana daayimandii Afrikaa jechuun turanii bara Afrikaanonni siiba cina jirra jedhanii asiin garee warri Hollywood warri filmii dalagu kun hundi gaafa abiyyi Ameerikaa dhaqu si wajji jirra jedhaniiti abiyyi dhaqanii bara. Ati dhiira falmaa gaafa Oromoo wajji jiruun siin jechuun jira beeka gaafa Oromoo wajji jiru san hangas takka samii kutee ture jechuudha. Maaliif ummata isaa duuba jira ummanni guddaan kun yoo duuba jiraate gaafni Afrikaatii Afrikaan nagaa harkata jee yaadaddu inni an ummatuma kanaa hin beekuu jeesi ummatuma kanaa huganee jechuudha. Ummata ilmaan isaa gabbaree igala isaa gartee Ameerikaa dhufee taaskii oofuudha laayiseen hayyamaa fudhatee biyya deebisanii bara. Taaskii abbaa duulaa juusan. Yaa abbaa duulaa sun maaluma ta'e jaarsi bargaan manguddoon irra guddoon manguddoo Oromoo tun afaan qabri seenaa fi balleessi. Dhiyoo tana diyaaspooraan siyaasaan beeku taaskii oofaa nama takka siyaasaan beekne ta'e diyaaspooraan barka as taa'ee OMN jaare wayyaanee buqqise diyaaspoora bar ka isinuu harree wayyaanee bilisa baase diyaaspoora bar igale hay namni beekumsa hin qabne bara obbo abbaa duula namni beekumsa hin qabne kamin nagaa isin dhorkuu danda'a wallaalaan kamin nagaa isin dhorkuu danda'a
namni siyaasaan beekne akkamiin nagaa isin warri siyaasaa beeku maaliifi waan wallaalaan kunaasa'u beekumsa keessaniin furmaatatti kennitanii maaliifi nagaa uummataan kennin sigal namni gaafii gaafatu wayii jira asla waan fedhan haqqisaniituma yaa so abbaa duulaa wooma jala qabee sodaachisee yan oggii dhageenyu jaarsi beeyta harka wanti kanaanis gadin taa'u jedhani viidiyoo wayii jala qabeetuma deem miidiyaa irra dubbadhu jaanja maaliif aaqiidha kun nama guddaan beeku qaallichi namni kun narra guddaa abbaa kiyyaa hiriyaa abbaa kiyyaatiin isa bira hin jirtu maguddoo hunda kanaan qiyaamaa kaa'e sigal saniifuu waa takka sirni kun sirna gartee saba kanaaf tahu miti ammaasiis sirni tokko yoo saba qabaate malee yoo bakka irraa dhufe kabaje malee biyya san hoogganuu hin danda'u abiyyi wanni khasaare wanni salphise wanni gabbuuse oromoo tuffachuu tana gubii gati sirritti hin beeku arra gartee soomalee isa dhaga'uuti soomalee mootummaa hin qabu wanni katti hanga kanatti salphina kana fidee isa gonfachiise maali saba fi tuffate namni maatii fi tuffatu namni saba fi tuffatu yeroo booddisaa tuffatamaadha nagaan jiraadhu hojii akka abutaati